obboleettiin waan taateef harka keessa buufachuu feena keessa naqachuu barbaanne nullee maatii gargaarree akkas goone jirra jechuudha. Maatii wajjinu akkas haala sanii sadarkaa bareedaa goone haala saniin maatii wajjin uummata keessumaa dhufe guutuu nyaachisnee uummanni kun saala yookaan addaaraash keessa ta'anii du'aa eeguudhaa jiranii guyyaa sadii osoo addaan har'arra jiran jechuudha guyyaa sadaffaadha. Taasisaa jechuudha haala saniin geggeessaa jiranii maatiin dubartoonni illee namni hedduu jira jechuudha. Akkasii wal bira dhaabbachuun obboleettiin ta'amrii taateef haala saniin nu yuutubaroonni argitan guutuun asirratti suurallee kan argitan guutuun waan bibbifamu kana guutuu akkana bibbinee waan hunda goggoonee bira dhaabbachuu obboleettiinaaf haala kana sadaqaa goone nyaachisnee uummata irratti xumurree jechuudha. Wanni kan isin jechuu barbaadeef maali? Sadaqaa goone namni sadaqaa goone yookaan yoo kenne hin himu isinitti himuu yookaan immoo waan biraa isin mul'isuuf osoo hin ta'in koomentii viidiyoolee gadhiisan tokko jalatti koomentii hedduu argee jira. Ammas karaa keessatti namoota hedduu na gaafataa jiran. Hayaati mee warra maatii akkamitti gargaara? Obboleettiin tun ilmaan qabdi. Ilmaan dhiistee gara fuula rabbii deemtee haadha qabdi. Wanti kun dhukkubee yookaan immoo namni itti yaadee akkas tasa waan uumame jechuudha. Balaa akkanaa irrallee rabbi sinaa eegu karaa rabbii itti amrii taasisan jedhe rabbiin karaa ittiin deemtan jedhe. Namni beeku rabbumatu iyyuu beeka. Kanaafuu rabbi bakka jirtanis isin hundaa isin haa eegu. Namoonni hedduu akkamitti obboleettiin tana bira dhaabannaa gargaaruu feena obboleettii ilmaan isiisanis nullee harka keessa buufachuu feena sadaqachuu feena jedhanii obboleettii keenya tana ni jaarannaa. Isiniif qofaa miti obboleettii teessan qofaa miti nulleef obboleettiidha. Ilma teennaa jedhee warroonni gurguddooleen nu gaafatee jira. Namoonni biyya kamiinuu jirtan haala sanii nullee bira dhaabbannee ni gargaara. Karaa ittiin gargaaru nuuf uumaa waan jettaniif nama san hundaaf tokkoon keessan deebisuu waan dandeenyeef nullee akka yuutubaraayitti haala kana waan kana goone dubartoota ofirraa dhiisnee akka dhiiratitti waan kana goonee jennee jirra jechuudha. Waan kana waan gooneef isinillee haala kana warroonni inni hirmaannaa ittiin nu gaafate waan jettaniif warroonni biyya adda addaa jirtan karaa kamiin gargaara waan jettaniif keessaa takka takkaan deebisuu waan. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Umriin kiyya baranne 24 guute. Dhihoo tana kolleejjii tokkorraa eebbifamee dalagaa eegale. Bakka dalagaa saniitti gurbaa tokko wal barree wajji haasa'uu turre. Gurbaan laalchatti nama diinqabu fakkaata. Uffannaan isaa haalaan gaariidha. Kofoo dheereessee lafarra harkisu. Areeda sinaadu. Sa'a salaataa hunda bakka hojiitii heeyyama fudhatee masjida dhaqee salaata. Amalli isaatis bareedaadha. Haala fokkataa tokkollee isarraan argine. Anis haala isaa kana laalee silaa nama akkana argatanii itti heerumanii maal qaba jedhee hawwuu ture. Hawwiin tiyyees hoggasuma fiixanaaf baate. Bakka hojii kanatti kaaffee tokko qabna. Nuti hundi laaqana fidannee dhufne achitti nyaanna. Gaaf tokkoon dalagaa irra turee sa'a laaqanaan irraa deemi. Boodarra dalagaa harkaa qabu xumuree laaqana kiyya fudhee kaaffee dhaqe. Wayita'an nyaachuu eegalu gurbaan kun natti dhufe. Sa'a san kaaffeen duwwaa ture. Hojjetaan hundi laaqana nyaatee gara hojii deebi'ee jira. Gurbaan cirraa tana fayyadamee na bira taa'ee na haasofsiisuu eegale. Gurbaan nama hojiiti. Yeroo ofii qisaasuun fedhu. Osoo haasawwan dheereessin ani bultiif si barbaada. Si wajji bultii ijaaree ilmaan sirraa horuu fedha akkam jettanaan jedhe. An akka malee rifadhe. Rifaatuu fi gammachuu wal faana na weerartee waan dubbadhu wallaale. Gama kaaniin hedduu qaanfadhe. Hayyee yeroo naaf kennimee itti yaada jedheen. Innis anis ammatti deebisaa naaf kennisiin hin jedhu. Torbaan tokko booda sitti deebi'anaan jedhee na biraa deeme. Torbaan tokko booda deebi'ee na dubbise. Deebisaan gaafii tiyyaa maali? Yoo gaafii tiyya narraa qeebalte boruma maanguddoo ergadhanaan jedhe. Anis tole ergadhu jedheen. Gurbaan gammachuun of wallaalee akka ijoollee karmeellaa argattee utaalaa fiigaa ba'e. Hojjettoonni yeroo san achi turan natti dhufanii maal jetteeni gurbaa kanatti utaalchiste naan jedhan. Deemaa isuma gaafadhaa jedhee ofirraa deebise. Guyyaa lama booda gurbaan maanguddoo ergate. Maatiin kiyyaas mari'annee deebisaa isinii kennina jedhanii maanguddoota gaggeessan. Achi booda na yaamanii haala gurbaa na gaafatan. Gurbaa bakka hojiitti akka beekuu fi nama haala gaarii qabu akka ta'e himeef. Hayyee gurbaa jaalatte moo akkam? Gaafii maanguddootaa ni qeeballamuu ni dinnanaan jedhan. Yoo isin naaf jaalattan anis jaaladhe jedheen. Akkasitti guyyaan baallamaa gahee maanguddootaaf deebisaa kennanii guyyaa aruuzaa qaban. Maasha Allah, shari'aan teenya tanatti nu ajajje. Intala dubraa usanii kannoo osoo hin taane fedhinnaa sii gaafachuun dirqama. Maatiinis uummata diin barate fakkaata. Hayyeemeetti fufi. Akkaataan iyyannoon itti qindooyte gaariidha. Dhugaa namoonni birootis osoo kanatti tartiibaan katabanii hedduu nama gammachiisa. Haalaan gaariidha akkasitti. Guyyaa aruuzaa baatii lamatti nuuf qaban. Yeroo kana geeleen tiyyata kana yaamtee gaafii addaa na gaafatte. Gurbaa kana sirriitti qorattee jirtaa garuu. Gurbaan gandatti dukkaana wahii qaba jedhan. Guyyaa obboleettii isaattu keessa oola. Innis wayita hojii irraa galu seenee gurgura. Waan kana namatu naaf odeesse. Xiqqoo waan namatti hin tolle wayii dhaga'e. Mee yoo yeroo argatte dhaqii hubadhu naan jette. Maali wanti dhageesse jedhee gaafannaan lakkii waan mirkaneeffadhee miti. Ammatti waan hin mirkaneeffatin siif odeessee qalbii tee waswaasa keessan naquu naan jettee na biraa deemte. Anis bakka suuqiin isaa jirtu iyyaafadhee gamas imale. Eegas akkuma nama meeshaa bituu usee yoo ol seenu waan ija tiyyaan arge amanuu dadhabe. Gurbaan intala takka hojii haasa'uutti jira.
Harka intalaa harka ofii lameeniin cuumee qabee afaan isii jala bu'ee wajji haasawa. An dukkaana ol seennaan jarri lameenuu rifatanii addaan utaalan. Anis sanirra bakka san dhaabbachuu dadhabee dallanii fiigaa bahe. Dhalaa ajnabii harka qabatee wajji haasawa jechuudha. Dhalaa ajnabiiti. Xiqqeenya akkana rabbi nurraa haa qabu. Sunnaadhaan bareedanii waan fokkottuu tana fakkaattu hojjechuun fokkina hundarra caale. Hayyeemee booddee akkam ta'an. Gurbaan bakka hojiitti natti dhufee yeroo hedduu dhiifama na gaafate. Intala san amma dura jaalachuu ture. Amma garuu eegasii wajji bultii ijaaruuf murteessee booda ofirraa dhiisee jira. Maanguddoon ergamee maatiin kiyyaaf keetis haruusaaf qophaa'uu jiran. Yeroo kanatti waan hin taanetti odeessinee maatii keenya rifachiisuun hin taatu. Dhiifama naaf godhi irra naaf dabrinaan jedhe. Ijumatiyyaan si arguun fedhu. Lamuu natti dhuftee nan dubbisin jedhee ofirraa ari'e. Waan kana maatii kiyyatti hin himne. Isaan haruusaaf qophaa'uu jiran. Gurbaa kana waliinis bultii ijaaruun fedhu. Mee akkam godhuu qaba? Maal na gorsitan? Obsaanis. Maksitee jirra jettee dhaloota dammaqsitee maal hubattee godaanteree hacee onnee keenya cabsitee ani saba koof qaaliidha alagaatti hin gurguru ejjennoo dhuunfaan qaba orma jala hin gurguru jettee meenatti ol kaannee gadi buunee gadi seennee silaas himatu jennee garaa kutannee teenye garuu seenaa kumaatama sagaleen kee keeroleen booji'eera onnee sabaa sagaleen kee keeroleen booji'eera onnee sabaa. Hacaaluu gorgoota dhugaa yoomus hin dagannu si yaadannu akka ulfisuun milkaa'ee akka dhalatee galma ga'u akka mul'atee boru dhalootaaf mul'atu akka boru dhalatee dhalootaaf boru mul'atu. Hacee koo akka jettee dubbatte baratu kan gariin garaa siree looraan karaa dhindheessaa ani yooman garaa hiree ani